baga gammaddan baga gammanne jiraattota magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argamtan mara kilinikni giddu galeessa leeqaa ogeessota yaala fayyaa garaa garaa irratti muuxannoo fi ga'umsa olaanaa qaban kanneen akka Dr. Iyyoob Asaffaa fi kanneen biroodhaan kan badhaadhe sa'a 24 guutuu tajaajila ni kenninaa jedha. Maarri meeshaalee yaala fayyaa ammayyaawaa kanneen akka altiraasaawundii, meeshaa qorannoo dhiigaa yookiin CBC, keemistirii, maayikirooskooppii, hormoonii fi meeshaalee laaboraatoorii guutuu kan qabu yaala fayyaa keessaniif akka gaariitti isin cina dhaabbannaa jedha. Maarri tajaajilli nuti kenninu yaalii dhukkuba keessaa kan akka yaalaa fi hordoffii yeroo ulfaa, hordoffii da'umsa boodaa, yaala dhibee maseenummaa, tajaajila qusannoo maatii, yaala bu'iinsa gadameessaa, yaala dhukkuboota saalquunnamtiin daddarban, yaala waliigala daa'immanii, qorannoo kaanserii harmaa fi quufa mormaa, hordoffii kaanserii adda addaa, kittaanuu yookiin dhagna qabaa dhiiraa, yaala dhibee dhiitoo qaamaa fi baqaqsanii yaaluu sasalphaa yoo ta'an teessoon keenya godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 naannoo mana warqii Awaash baankii cinatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 964 44 55 yookaan Duwwaa 964 44 7055 bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu. Fayyaan faaya kilinika giddu galeessa leeqaa. Hagayyaa 2015 akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota keenya kun TV Lattuu irratti kan isiniif darbu qophii keenyadha. Har'a waa'ee obboleettii keenya Jigaayyoo Fiqaaduu miidiyaa garaa garaa irratti nu gaggaafataa nu iyyaafataa turtanii karaa peejii keenya fuul barruu keenya jechuudha. Akkasuma karaa Facebook marsariitii hawaasaa garaa garaa akka faca'aa ture beekamaadha waa'een obboleettii keenya Jigaayyoo Fiqaaduu jechuudha. Har'a immoo oduu quubsaa yookiin immoo haasawaa quubsaa isheerraa fudhachuudhaa fi mana isheetti argamna jechuudha. Gara mana ishee deemne amma haasofsiisuuf qophiidha jechuudha. Hamma xumura sagantaa keenyatti obsaan nu hordofaa afeerraa keenya mee gamanumaan gara obboleettii keenya Jigaayyootti isin dabarsuudhaa fi kallattiimaan gara isheetti dabarraa jechuudha. Baga nagaan dhuftee mee amma maalirra jirti Jigaayyoon kan jedhuuf gaaffii namoonni si gaafatanii fi Jigaayyoon maalirra jirti amma bal'inaan haasa'uu dandeessaa jechuudha. Akkuma beektanii maqaan koo Jigaayyoo Fiqaaduun jedhama. Obboleessi koo Geetuun gara koo dhufee waan jiruuf akka jirutti isin ibsa. Yeroo darbe akkuma ilaalamaa turame mana yaalaa ture opereeshiniidhaan gara hospitaala magaalaa Naqamtee keessatti akka da'u ta'ee wixxeetiin koo adda bahee argameera. Haa ta'u maleessa doktoroonni achi keessaa, namoonni achi keessaa, sisteroonni achi keessaa ji'a tokko guutuu na yaalaa turanii gara opereeshiniitti dhufee gara da'umsaa piroosesii hundumaa isaa xumuree amma gara manaa galee waan hin jiruuf gama biraan amman kan irra jiru gara manaatti galeen jira. Mucaan jettanii namoonni warri na gaafachaa turtanii mucaan 17 ji'a 11 dhalatee torbee tokko taa'ee jimaata isaa safara sa'aatii 11 gara gooftaa deeme. Gooftaan natti agarsiiseeras hin fudhates hin agarre jechuuf miidiyaan garaa garaa isinis hordoftoonni FB akkasuma Lattuu TVs gadhiiseera ilaalaa turtanii soba jechuu barbaadeen gooftaan immoo hin kennas hin fudhatas kan nutis qabamuu naqu ana oleera. Hayyee tole amma akkamidha yeroo mana kana jechuun mana keetii baatee gaafa deemte hospitaala ispeeshaalaayizidii magaalaa Naqamteedha kan turte mee mucaan akkamidha mucaa nagaatu dhalate moo mucaan yeruma sanadha kan inni dadhabe mucaan amma dadhabeera normaalii gara gooftaa deemeera jechuudha lubbuudhaani kun immoo wal naman falmisiisu hojii waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyo hin kennaa hin fudhata. Inni kun beekamaadha. Eenyuyyuu darbee hiixatee waan tokko fudhachuu hin danda'u. Isa kanaaf ammati uumaatu godhe waan ta'eef yoo kaatee gadditees waan gootu hin qabdu. Argeera waan ta'eef.
argiteetta mucaanis sirriitti dhalachuu isaanus arginee kunoo dhaggeeffattoota keenya biraan geenyeeti kan turre. Mee mudannoo maaliifaatu achi keessatti si mudataa ture? Mee ishee kanarraa nu haasa'iiti. Mee maal faatu achi keessatti si mudataa ture? Mucaan akkamitti dhalate? Erga dhattee immoo akkuma dhatteen sarjarii taate immoo guyyaa meeqa ciifte? Mee ishee kana bal'inaan akka dhaggeeffattoonni keenya si dhaggeeffataa jiru waan ta'eef nu ibsi. Eshi akka achi mana yaalaa dhaqetti dhugaasaa dubbachuuf torbee 3 guutuun ciisee ji'a tokko xumuruuf torbee tokko hanqasee gara mucaa kana dawuttiin dhaqee wanta baay'ee na mudataa ture. Keessumaa yeroo onneen koo ilaalama jedhee dooktoriin koo kan baay'ee jaalladhu miidiyaanis kan beeku hordoftoonni achi keessa sistoroonni sun hundumtuu achi keessa kan beekan dooktor Iyyoobiin baay'ee kan natti dadhabu amma ammaatti illee kan natti na gargaaraa jiru kan natti dadhabaa jiru gaafa inni onnee koo na ilaalchisuudhaaf gara darajaa biraa na geessuuf ture saayitii 7 walakkaatti gara kutaa biraas geessuudha. Kutaa biraas dhaqaa qophaa'ee naan jedhee natti manii deemanii achi dhaquudhaaf baay'ee fagaata. Baay'ee fagaata deemsa daqiiqaa anaaf hin cimaga. Darbii tokkorraa gara darbii kan biraatti darbuuf jetta yeroo sana immoo ulfadha. Dooktarii Iyyoobiin koo achi taa'ee na waama. Namni na wajjin na qunnibame. Namni maatiinis mucaan obboleessa koo na bukkee jira. Mucaan jaalalleen kun Finfinnee irraa dhufees miidiyaan irraa waan tokko argee taakkaleen na bukkee jira. Dhufees na bukkee jira saayidii sana. Sababii TikTokii yookiin footoo keenya wal faana gadhiifamuuf nafaana ka'uu dide. Nafaana deemuu dide. Nafaana deemuu dide hanqofaa koo asii ba'ee kutaa Dooktor Abbabee dhaquudhaaf imimmaan boochan kee afurii dhaquu dadhabe. Nan boo'ee deemuun dadhabee achuma keessa ta'ee safayyaa qabuuf daqiiqaa 10 deemu annaquun dadhabe kan hin dagachuu hin dandeenye jechuudha. Obboleettii sisteriin tokko dhuftee Mahaayilatti jedhamti. Achuma mana yaalaa sadii naqamtee keessatti dhuftee na qabdee hattee na geessitee ishee wajjin deddeebinee gara ciisicha kootti na geessitee deebitee. Kan dirraanfachuu hin dandeenye jechuudha. Inni mudannoon inni lammaffaan immoo jechuudha. Gaafuma asii ambulaansii naqee siree riiskii bakka kutaa riiskii nagashanii fincaan danda'ee fincaa'uu sababii hin dandeenyee fi qabaadhaaf sababiin bu'ee sababii qabaadhaan ol ka'uu fi sa'aatii sana maatiinis namoonni akka ammaa kana miti na bukkeen jiranii yeroon akka siree bakka siree naa laatamii kutaa riiskii sana galee bu'uuf jedhu tun jechaa jiru. Irraa lafa dha'e siree marraa bu'een ofuma kootiin of dandeenye keen fincaa'ee ol deebi'aa jechuutti halkan namni si biran turre jechuudha. Lafa dha'ee lafumatti nuuf arge. Sireerraa lafa buutee moo? Sa'aatii akka sa'aatii 7dha. Halkan keessa. Har'an galega. Ani laftii fi sireen kun wal bira seeni miilli koo lafuma nagaa jedheen utmaan lafa hiixadhu. Miilli koo bu'ee lafa dha'ee achuma ka'ee lafatti nuuf arge bakka achumaan mucaa isheen gama siisterii koo ishee gama sana ciiftuun nan kaasee uftee ollaa martee sireetti olla deebiste mudannoo kanaaf adda gaddoon. Mee maaltu sitti dhaga'ame sa'aatii sana yeroo kufte sana yaadattaa taatee ta'e sana maaltu sitti dhaga'ame? Nannee dadhabbiin baay'ee natti dhaga'ame nannee bakka garuu mucaan kun socho'aa. Mucaan kun sababii socho'aa waan ta'eef ittiin socho'u ta'e maaltu ta'een doktorootatti hima mucaan kun socho'aa bakka ittuma fufeen yaalalamuu jalqabe hordoffiin sirriitti naa ta'uu jalqabe bakka mudannoo lamatu irratti ta'e erga nuti taala galee. Tole Jigaayyoo mudannoo baay'ee nama ajaa'ibudha. Mee mucaa sana sadarkaa opereeshinii yookiin immoo sadarkaa sarjariitiin da'uudhaa fi mee hospitaala dhaqxee guyyaa meeqa sitti fudhate? Torbee 3 ciisaa ture. Torbee 3 ciisee isa dhumaa kana bakka gara lubbuu kootti deemuu barbaade jennaani. Amma zara deebiinaa isaa Dooktar Iyyoobitti halkan keessatti godhetti dawwale.
halkan keessatti kureetti dawwalee dooktorri Iyyoobitti yeroo dooktorri Iyyoobiin jedhee narraa kaasee bakka namni xunna jalqabe bakka akka tokko na gochaa jira ammaan godhaan jedhee kutaa jaalannee faa dhaqinaan jedhee nan naqee gulukoosii fi marfee na waraananii gulukoosii na qaxalanii yeroo lafti bari'u dooktoriin kun na biraan ba'ee ammas na dhiisuu didee harka isaanirra kaayee dhufee na laalee isaanoo opereeshinii haa taatu marfeen ammas deebi'amee waraanamee jennaan ammas lubbuu isheetti waan deemuufi opereeshinii haa taatu jedhanii kutaa opereeshinii nagashanii yeroo sana namni tokko na bukkeen jiru ofuma kootiin mallatteessee harka bitaa kana na mallatteesse. Yeroo opereeshinii yookiin immoo sarjarii ta'uuf kaate sana namni tokko iyyuu si bukkeen jiru. Namni tokko na bukkeen jiru mallatteesse jedhanii barreeffama natti fidanii. Kan xinnoo beeku keessa kana koorra gulukoosii jira kanaan na mallatteesse laa. Harka kee bitaatiin? Waaqayyo inni fannoo irratti mismaarri barruu kee lamaan keessa ba'ee lubbuu goosheedheen harka koo lamaan na mallatteesse bakka kutaa opereeshinii nagashanii. Bakka opereeshiniin ta'e mucaan koo nagaadhaan jedhee gabbaree nagaadhaan jedhanii eeggasii buleewu harma koo ilmee fi geessaaf hin ture facaasaa geesseeraa fi kamisa geesseeraa fi roobii hunduma isaa geessee fi jimaata sa'aatii 9 geesseeraa fi yeroo sa'aatii 12 hin dadhabee naan jedhanii. Mee mucaan kee guyyaa meeqattidha kan inni dadhabee dhalatee? Guyyaa 5 taa'ee erga dhalatee booddee lubbuun isaa gara gooftaa deemte jechuudha. Mee keezii sitti man qabu yookiin immoo sababa sitti man qabu mucaan kun miidhamuu danda'a jedhanii ani natti maniiru doktoroota irraa informationii fudhataan ture ani naa bilbilteetta jechuudha. Mucaan kun tokko rakkoo hargansuu rakkoo sombaa qaba jedhaa turanii. Lammaffaa immoo utuun ga'iin mucaan kun utuun ga'iin ji'a tunguutiin dhalateedha kan isaan jechaa turanii. Egaan ji'a utunguutiin dhalachuuf sababa kan ta'u immoo ammati gabaabduudha waan ta'eef dandeessee miixattee guyyaa yookiin immoo ji'oota sana guuttee da'uu waan hin dandeenyeef si gargaaranii. Kana gidduutti immoo mucaan yeroo malee dhalachuu isaarraan kan ka'e hin shakkama jedhanii natti himaa turanii. Meesa kana sitti maniiru siin? Kanan natti himte isheen oksijiinii irraa hojjettu mucaan kee haala sodaachisaa keessa jira qilleensa yeroo baafatu qilleensa baafachuu hin danda'u onneen lapheessa nan laala miti ariyyuu qeellaala jedha lapheessa hafuura sirriitti hin baafatu qilleensa gahaan fudhatu jedhan bakka isin sannaa kennee beekaa yoo fudhate isa fudhatu yoo dhiise isa dhiisu. Jedheen jala muree maan amane dhiise akka kanatti nu hubachuu qabda jettee natti hin teessistanitti kan kennu waaqayyoodha kan fudhatu waaqayyoodha jennise yaaduma sana keessaa isheen natti himte jennaan nan bahee dooktorii Iyyoobitti hin dawwalee dooktorii Iyyoob saayituma sana fiigee na biraan bahee dhaqee ilaalee qoricha immoo jijjiirsise ammas qoricha jijjiirsisee ammas qoricha karama wanti siringaa sana laatamaa fi qoricha jijjiiranii laachaa fi turan dooktorii Iyyoobitti jennaanii. Amma akka dooktorii Iyyoobii fi mucaan koo hin fayyaa waaqa gaditti baay'ee nabdadda dooktorii Iyyoobis akka dooktorii Iyyoobii hin fayyaa. Garuu maal garuu gooftaan jaallatee fudhate yaalii dooktorii Iyyoobii yaalee fi hin fayya ture. Dooktorii Iyyoobii dhaqee dhiiga isaa hojjisiisee illee dhiiga mucaa koo laabaraatoorii gasheessisanii hojjisiisanii ammas wixeetii isaa argaan hojjisiisamee bahamee maalidhaan wanta inni rakkate jiru jedhee hamma kana dooktorii bira gahee dadhabee bakka kana booda wanti godhamu hin jiru jennee jedhee dooktor bira hafee bakka waamicha waaqayyoodha waan ta'eef waan godhuun qabu jennisanis yaada waaqayyoo haa raawwatu jennise. Hayyee egaa wanti kun sitti dhagahamuu hin qabu sila dubbanneerra waaqayyo hin fudhata hin kenna waan uumaan kenne fudhate immoo gaafachuun namarra hin jiru jechuudha. Mee odeeffannoo sila nuun geesserraa jechuudha waan nuni bira kunnee darbine mee abbaan yookiin abbaan mucaa kee kun dhufee akkasi bukkee ture nuu kaasteetta mee hamma yoomiitti si wajjin ture? Takkeen kan inni dhufe facaasaa dhufee torbee isaatti kamisa gale.
Ani akka yaada kootti yaada. Waaqayyo garuu arga. Jechuun yoon akka yaada kootti yaadeyyuu yoon shakkii qabaaddeyyuu garuu waan hundumaa isaa waaqayyoon arga. Ani yoon shakkis wanta sana gochuu dhiisuu danda'a. Hin godhas ta'uu danda'a, hin godhus ta'uu danda'a. Garuu akkan shakkutti yeroo dhufu sana gaafa dhufe sana nan dhufa dhaan hin jenne akka tasaa dhufe. Gaafuma dhufe inni ol galu sana ani marfee fi gulukoosiin irra jiran natti ka'e ammas. Gaafa inni dhufe sana. Gaafa dhufe sana maatiin keenya haati koos obboleessi koos mucaan obboleessa koos hundumtu dachaa inni bakka jiru. Ijoolleen biyya keenyaallee kan obboleettii koo dinqee irra ciisa gaafa sana. Ishee irra ciisa. Jiru ijoolleen biyya keenyaallee baay'atanii akkuma tasaa dhufe sagalee nan dhagaa. Of dadhabee gulukoosiin irra jiru marfee na waraananii kana koo lamman of dadhabee jiru keessa sagalee nan dhagaa. Dhufee miila koo jala taa'ee jigaayoo nan jechuun dhagee. Akkuma dhufeen. Jigaayoo maal taate nagaadha miti harka koo akka kana na qabee nagaadhaan nan ciisee eeggasii utuma obbaree tiraasiin itti deebisee dinqeen na jalaa kaatee gulukoosuma fudhachuun jalqabee eeggasii of baruun jalqabee tu of baruu isaan argee bakka sirriitti hin baree inni kee misaa naa fiduu deemee misaa naa fidee saayitii misaa naa kaasee nyaata naa fiduu jalqabee nyaata naa fiduu jalqabee misaa naa fidee misaa naa gorshuu jalqabee hiraatii na gorshaa qorsiisa na gorshaa hunduma isaa nyaachuu jalqabee gaara maatiin kee warra haati koof mucaan obbolaa koo yookiin obboleessi koo achi siqanii nyaatu anaaf inni dhuma tokko nyaanna. Na gorshuu jalqabee qoricha fa'aa saayitii saayiksisee na laqqibsiisuu jalqabee. Hariiroo siistorootatti siquu baay'ise. Inni tole. An waan ati dubbattu miti waan garaa kee keessatti yaaddeewu nan argan. Hariiroo siistorootatti siquu dhimma dippiin godhee baay'ise. Maal kun hin jedhee ani dubbadhu garaa kootti hin qabadhee dhiise. Bakka yoo mataa kuna dhukkube akka siisterii waame maal siisterootatti fiiddaatiin jira. Qoy maaliidhaati maal yaadde siisterootatti maaliif fiiddaa maaliidhaatiin jira an beeka an namni irratti dubbatu ta'uu keessi koon arga. Naa halkan gaaf tokko wallollee waliin oonnee bullee. Amma torbaatti bira ture isaan bukkee. Inni yoo ta'e na taasisuu danda'u miidiyaa kana. Halkan amma taa'ee torbaatti bukkee ture. Innaa annan dawwalaa biraa dhufuu dide. Annan dawwalaa biraa dhufuu dide. Hin kadhannaadhaan. Maal jette kadhattaa maal jette sa'aatii kana biraa kottu siree rabuu hin dadhabeen jedhaan. Qo'i nan dhufaa dhufuu dide biraa. Ani rafee wallaaleera. Mucaan obboleessa koo akka kana siree iddoon hin jiru waan ta'eef akkasitti hirkatee ciisaa. Inni immoo miila koo jala ciisaa. Sa'aatii torba keessa dhufee. Ganama lafti baree qorsiisa keessii fidanaan jedhe. Akkasuma ta'e qorsinaan fideen edda lafa bulte na duwwaadatti min jedheen. Jennaan hin kadhanne jennaani hin kadhanne naan jedhe. Egaa wanta inni yaaduus hin danda'a yaaduu dhiisuus hin danda'a hamaa yaaduus hin danda'a dhiisuus hin danda'a. Wanti beekamaan hin jiru. Akka shakkii kootti maaliif itti siqee maaliif hariiroo baay'isee maaliif kan jedhu yaada nan yaada. Ela inni sokkee bakka natti cimee dhukkubni naan natti cimee ammas iyyoobii koo waa makaa iyyoob qoricha na jijjiira ammas dooktoritti mee ijoollee marfee waraana itti ma jijjiirsisaa kana laalaadha man taqqaqqabeen gulukoosii dhugaadhaati guyyaatti meeqan fixa afurii waliin fixan man taqqaqqabeen kun immoo hiddii dhibamee jennaan kanatti faana dabarsuunaan yoo hiddii as keessaa dhibame immoo kanatti na dabarsuunaan. Doktorii obsii kan jedhamu jira baay'ee na danda'e. Doktor obsii mucaa achuma ka'ee hojjetudha. Baay'ee na danda'e baay'ee tokko galateeffadhasa baay'ee na danda'e. Inni mubaddu baasa jechuudha hiddii koo gaafa dhibamu hayyisoo jabaa dure takka asitti gashaa hiddii koo ni bama jala. Bakka baay'ee na danda'e doktor obsii kan jedhamu. Bakka inni faa baay'ee natti dadhaba.
baay'ee natti cimaa dhufe garuu kubichi utuma jedhu inni deemee gaafa torbee lammansaa wanti kasiin kun irra ga'e. Mee kana yoo darbine mee akkamidha hospitaala ispeeshaalaayizidii magaalaa Naqqamtee sana gaafa dhufte akkam baasiidhaaf saaxilamteetta baasiin sitti cimee jira? Dhugaasaa dubbachuuf baasiin uummata Oromoo koo jiru yoo ani baasiin baafne dhugaadha uummata Oromoo koo hamman uumamuu kootti kan gammade keessa uummata Oromoo kootti kan gammade hiddan keessa dhaladhe osoo hin taane biyyan keessa dhaladhe osoo hin taane biyyan keessa dhaladhe heeloo jedhee dawwalee namni na dubbisee biriinaa gashe obboleessa koo giddii tarfaa ana waa maagaloo magaalaa Kiilloora duwwaa. Inni yeroo jalqabaatu isa duwwaadha. Bakka dhaloota koo Kiilloora giddii tarfaa duwwaa kan biriinaa gashe. Kanaachi nama hin beekne qomoo hin beekne biyya hin beekne asitti dhalattee koo asitti guddattee koo maalummaa koo kan hin beekne eessatti akka dhaladhe haasa'uu hin danda'u dhugaa. Baay'een galateeffadha uummata Oromoo baay'ee na bukkee dhaabbataa turan hamma danda'anii dhufanii na gargaaraa turan kan birri 20 kan birri 30 kan birri 50 kan birri 200 kan birri 100 isa utuu hin ta'in baay'ee na bukkee dhaabbataa ture keessumaa uummata magaalaa Naqamtee hunda miti hunda miti kan na bukkee dhaabbate hunda miti kan galateeffadhu warri na bukkee dhaabbate iyyuu garaansaas beeka warri na bukkee dhaabbate warri dhufee na gaafates warri beela na baases warri na gaafatee ayisoo jabaadhu naan jedhes isaanii yoo beeku waaqayyo galata isaanii isaanii nawwatiin jira baay'een galateeffadha uumamuu koo keessaa tokko kanan gammade uummata Oromoo koo magaalaa Naqamtee keessa jiran baay'een galateeffadha inni lammaffaan immoo uummata Oromoo magaalaa Finfinnee magaalaa Adaamaa Buraayyuu Bishooftuu biyya alaa keessaa immoo kanan galateeffadhu ammas Kanaadaa Duubaay Ameerikaa baay'ee uummata maqaa isaanii kan Noorweey baay'een galateeffadhu uummata Oromoo baay'ee uumamuu keessaa kanan gammada. Tole nus namooti obboleettii keenya Jigaayyoo bira dhaabattan maqaa TV lattuu fi dhaggeeffattoota maqaa TV lattuutiin guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaallanna. Mee Jigaayyoo waan tokko si gaafadha. Yeroo darbee dubbiin jalaa ce'e tokko jira. Namoonnis ijoolleen keessumaa waa'ee ati haasaa waa'ee mucaa kee irratti kaastee gaafa si maranii haasaan kun paartii waanii keessatti ta'u kutaa lammaffaa keessatti ta'u isa waan tokko haasoftee turte gaafa na maranii marmaraan koo gaafa xumuramee jedhu altiraasaawundii ka'ee gaafa ni ilaalamu doktoroonni koo dhiiraa gaafa naan jedhanii nan gammadee utuu ijoo mucaa durbaatu dhalate ta'eeti morma isheen hudhaa kan jette sana ce'ee as nu jalaa darbeera. Sana ijoolleen dhugaa dubbachuuf ijoolleen obbolootaa ijoolleen durbaa jechuudha. Si hordofu baay'ee si jaallatu baay'ee si iyyaafatu namoota baay'eetu bilbilanii itti nu geessillee naan jedha. Akkasumallee akkuma si jaallatan kana gaafa jecha kana dhaga'anii baay'ee rifatanii baay'ee aaranii ijoollee baay'eetu natti bilbilaa ture. Meeshee kana maaliif jettee asumaanii deebi'aa ta'uufii dubbadhu. Siniin ibsa anaa dhufu gaaffii baay'ee bareedaadha kun sinan jaalladha uummata Oromoo koo maaliif kana jedhee Waaqayyo waan jaallate naa laata waan gaafadhes naa laata waan gaafadhes naa laatee narraa fudhate durban jibbame ani dubartiidha. Maaliif kana jedhee dubartiin sammuu guddaa qabdi biyya bulchaa jirti hunda miti warri karoora hin qabne warri kaayyoo hin qabne jira qubni kun iyyuu wal qixan dheeratuuf kanani durba jedhu shamarroota jibbee yookiin dubartoota jibbee hunda miti wantoota hamma piroozetiin kun miidhannoon kun wantootni amma irratti ta'aa jiran kanallee sammuu kootti na bu'uuf kan dawwalaa jiran illee amma iyyuu durbii kan na cannaqaa jirtu jirti. Akan jibbuuf illee egaa sa'i jettanii nanaasa kan immoo dawwalanii na bukkee dhaabbataa jiranis jiru. Durboota baay'een jibba miti durboota baay'ee kaayyoo qabas miti durboota baay'eetu waan hamaa irraa calaqqisame hunda miti. Kanaaf kan na hubachuu qabdan akkuma yeroo darbe jedhe
dhiira taanaan nan gammade inni jedhe dhuguma dhiira taa'eera ammas maraayikii mara ala indu'e malee borii sunumaan daa maraayikii mattaa ammas ala inumaan daa barmayis mattaa ammas innaa maaliif durboota kana tokko hin jaalladhu ofuma kootti kaasee tokko kaayyoo qabu tokko kaayyoo hin qabne tokko immoo gara manaatti naanna'u fagaachuu hin danda'ani. Maaliif kan jedhu naaf gaaffii dhagaa. Asumatti biqiluu, asumatti guddatu, asumatti baala baasuu, asumatti irraa muramaa, asumatti qoraan ta'uu, asumatti mana jala kaa'amaa, asumatti abiddaaf ta'u. Fagaachuu hin danda'ani. Asumatti coba ta'uu, asumatti wanti ta'u. Maaliif kan jedhu gaaffii ni ta'a yeroo baay'ee yeroo durboota tokko ba'aa ta'u haadharratti maatirratti ba'aa ta'u maaliif kan jedhu baay'een durboota tokko shamarroota tokko yeroo laalu uumamuu kootti baay'ee qabba. Utuu dhiira taate irraa fagaatti, utuu dhiira taate jaqatu, utuu dhiira taate bakka ba'aa ittiin taatu. Kanaaf jedheeni wanti jedhe malee. Kanaaf jettee utuu dhiira naa ta'e nan jaalladha jedheen eegaa ture gaafa dhiira ta'es nan gammade utuu durba ta'ee nan ajjeesa. Kanaaf aartee malee hundan ilaallatu jechuudha. Egaan carraa kanatti fayyadamee bakka jigaa yoo bu'ee ijoolleen obbolootaa dhiifama nuu godhaa isin jechuun barbaada. Hundan ilaallatu namoota na aarsanii fi namoota miira koo na tuqanii sana sababeeffadheeni kanan jedhe jechaa jirti jigaayyoon. Kanaaf ijoolleen obbolootaa yookiin ijoolleen durbaa shamarranii warri natti dawwaltanii maaliif akkas nuun jettee nu gaafadhu jettanii kunoo dhugaan jiru kanadha. Kanumaaf jetteeti. Ergan da'ee mudannoo kanarra ga'ellee hin dawwalu jedhanii kolfa waraabeessaa kolfanii narratti cufu. Hin kolfu. Dhiirris mudateera. Dhiirri aabbee kanan godhu aabbee miilli dhiira dheeriidha jedha lafa dhaqubbee kan ga'a. Ituu akka dhiiraatti yaadate iyyuu dawwaltee akka namaan hin jettu. Egaan kanuma sababeeffatteetu jechuudha malee isin jibbitee miti. Mee gara fuulduraatti kaayyoon kee maalidha jigaayyoon kaayyoon kee maalidha kuni darbeera wanti darbee kun darbeera mee gara fuulduraatti maal hojjechuudha kaayyoon kee? Waggaa 10 jiraate waggaa 5 jiraate waggaa 20 jiraate isa kanatti isa dabalamu jechaa jiraan. Itti dabalaan jira malee moo irra isaan jiru. Ida'amaa namni jedhan itti da'aan jira. Waggaa 10 itti da'amee waggaa 5 itti da'amee waggaa 16 itti da'amee 20 amma yoo itti da'amee amma kana amma jiraadhutti ani kan inni hojjechuu barbaadu koomeedii hojjedhee koomeediin ani hojjedhu immoo koomeedii koppii miti. Koomeedii koppii utuu hin taane koomeedii irraa baratamu. Koomeedii koppii osoo hin taane koomeedii dhaloonni tokko irraa baratanii accee walitti akkan beekamee du'uun jaalladhan. Koomeediin kun daqiiqaa 5 taatu, daqiiqaa 10 taatu, daqiiqaa walakkaa taatu waan bor ittiin maqaan koo dhahamee magaalaa naqamtee ittiin oofsisuun jaalladhan. Mee miidiyaa kamtu tu si gaafatee barbaadama miidiyaa kamtu kamirratti tu hojjettee jaallatta maqaan isaas kan sitti tolu mee kan si guutu miidiyaa maal irratti tu hojjette? Ani irratti hojjechuu barbaadu yeroo dhiyoo keessatti barri haaraan kun tun ceemini waama gabaabaa daqiiqaa muraasaa waama dhaloonni yookiin namoonni irraa barumsa baratanii yandoo shawuratti yeroo dhiyoo nuti nu agartanii kabajaan. Yandoo shoo dhiyoo kan inni jalqabee dhimma hojii sanaallee numatu fudhataa jira. Fedhiin kee kana ta'uu isaatii fi baay'ee guddaa si galateeffanna. Uummanni Oromoo koo biyya alaa biyya keessaa hin beeku bifa isaanii hin beeku kan birriinaa gashaa turan waaqayyoon sodaatanii jigaayyoo jaallanna jedhanii jigaayyoon qaama keenya jedhanii jigaayyoon harka keenya jedhanii kallattii hundumaan kan bukkee dhaabbataa turanii. Biyya alaa biyya keessa namoota magaalaa naqamtee Addis Ababaa Finfinnee haa ta'u eessayyuu haa ta'u namoota hin beekne bukkee dhaabbataa turani galanni keessan guddaadha. Asii miti waaqarraa fudhadhaan jira. Ammas kanan hin dhaammachuu barbaadu na biraa hin hafinaa. Akkuma na gargaaraa jirtan na gargaaraa jirtu harki keessan daaraa nammaaru galata maara. Galata qabdu narraa. Mee addatti namoota galateeffachuu barbaadu yoo qabaatte addatti maqaa waamtee carraa kanatti fayyadamtee galateeffachuu dandeessaa mee carraa kanan siif kenna?
Kanan galateeffachuu kan danda'e bira darbuu hin dandeenye dhugaa harki koos yoo dagate kiisiin koos yoo dagate ani koo irraanfachuu hin danda'a du'uu hin danda'a yoon irraanfadhee lafa kana irratti jechuudha. Deemuu hin danda'a biyya kanaas jechuun iddoo waaqayyo jiraadhu jedhe jiraachuu hin danda'a. Yoon dagadhee kan danda'e ani irraanfachuu hin dandeenye lubbuu koo waan aduu gaditti kana oolche Dooktor Iyyoo koodha. Dooktor Iyyoo bin dandeenye irraanfadhu. Ala. Dooktor Iyyoo Asaffaa magaalaa Naqamtee lubbuun keenya fa'eeratu hin jedhaan. Kilinika Leeqaa. Baga gammaddan baga gammanne jiraattota magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argamtan maraaf kilinikni giddu galeessa Leeqaa ogeessota yaala fayyaa garaa garaa irratti muuxannoo fi ga'umsa olaanaa qaban kanneen akka Dooktar Iyyoo Asaffaa fi kanneen biroodhaan kan badhaadhe sa'a 24 guutuu tajaajila ni kenninaa jedha. Maarri meeshaalee yaala fayyaa ammayyaawaa kanneen akka altiraasaawundii, meeshaa qorannoo dhiigaa yookiin CBC, keemistirii, maayikirooskooppii, hormoonii fi meeshaalee laaboraatoorii guutuu kan qabu yaala fayyaa keessaniif akka gaariitti isin cina dhaabbannaa jedha. Maarri tajaajilli nuti kenninu yaalii dhukkuba keessaa kan akka yaalaa fi hordoffii yeroo ulfaa, hordoffii da'umsa boodaa, yaala dhibee maseenummaa, tajaajila qusannoo maatii, yaala bu'iinsa gadameessaa, yaala dhukkuboota saalquunnamtiin daddarban, yaala waliigala daa'immanii, qorannoo kaanserii harmaa fi quufa mormaa, hordoffii kaanserii adda addaa, kittaanuu yookiin dhagna qabaa dhiiraa, yaala dhibee dhiitoo qaamaa fi baqaqsanii yaaluu sasalphaa yoo ta'an teessoon keenya godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa 5 naannoo mana warqii Awaash baankii cinatti nu argattu. Odeeffannoo dabalataaf Duwwaa 964 44 55 yookaan Duwwaa 964 44 7055 bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu. Fayyaan faaya kilinika giddu galeessa Leeqaa. Tole asumaan Dooktar Iyyoo Asaffaa baay'ee kabajamee ulfaadhu kilinika Leeqaarraa naannoo mana warqee Duwwaa 5 argama kilinikisaa. Achitti hordoffii jabaadha kan inni gochaa fi jiru ammarraa kanatti iyyuu yaala bilisaa jechuudha. Innaa kanaafi galatoomii anis carraa kanatti fayyadamee si galateeffachuun barbaada. Tole namni biraa yoo jiraate. Kan itti dabalee galateeffadhu obboleetti koo Taaddalech Addisuu. Maaliifan galateeffadha? Gaafan seenee mana hospitaalaa kaasee torbee 3 guutuu. Tole. Taaskiin jennee birrii hanga kana kaffaliin ol deebi'a kaffaliin gad dhufa jettee of hin gaafanne nyaata baattee dhufti. Tole. Isuma keessaa immoo amma ammaatti illee arguu dandeessa yeroo ulti na gaafattu maatiin koo na bukiran jiranii obboleessi koo obboleettiin koo haati koo na bukkeen jirtu isheen na bukkee jira umuriin kee naaf dheeratu hin jiraan. Ittaansuudhaan namoota ani hin beekne biyya alaa biyya keessaa ta'anii magaalaa Naqamtees haa ta'uu Finfinnees haa ta'uu Adaamaas haa ta'uu eessa haa ta'u namoota ani hin beekne namoota mana yaalaa keessatti na yaalaa turan na gargaaraa turan namoota dhufanii na gaafatan namoota dhufanii beena na baasan namoota dhufanii haayisonaa jiran dawwalanii silkiidhaan bakka namoota walumaa gala waaqayyo guddaa galata keessan ola kaasuun jedha. Sadaffaa immoo kanan galateeffadhu weellistuu Saaliyaa Saamii sabboontii Oromoo sabboontuu Oromoo I love you sin jaalladha na dawwaluu keef na gargaaruu keef haayisoo jabaadhu Oromoo akka kee tokko qaba kan na yaadu na bukkee dhaabbatteetta galata guddaa narraa qabda isheen galateeffadha. Ittaansuun TV lattuu kan na mul'ise gaafa utuu hin deeyinis rakkoo kana keessattis kan na bukkee jajjabeessaa haayisoo naan jecha haala koo hundumaa kan gargaaran bulle haala nama jeessan kan turan TV lattuu obboleessa koo Simoon akkasuma geetuu sin jaalladha I love you baay'een galateeffadha. TV lattuu kana namoonni jigaayuu jaallatan akkuma jigaayuu gargartan koomentiidhaan laayik gochuudhaan arrabaan osoo hin taane qubaan itti bu'aa miidiyaa kana warri deeggaruu barbaadan yookiin warri filoo kooment sheer laayik gochuu barbaadan adaraa biraan hafinaa
biyya alaa biyya keessaa taate akkasumatti qubaan walitti qabu osoo hin taane haasa'uu osoo hin taane namoonni rakkoo baadiyyaa keessa jirtan illee gara TV lattuu kan kottaati on mul'isa. Ala on mul'isa rakkoo qabdan beeksifadhaa. Miidhama qabdu yoo ta'e akka koo yoo ta'e qaama miidhamtoota yoo taatan kallattii barbaadaniin kottaa gara TV lattuu kan asiin mul'isa. Lakkoofsa bilbilaa irraa fudhaati dawwalaa fi lafasaa magaalaa Naqamtee laga Xaafii jedha kottaa yookaan immoo naa dawwalaa sinan geessa ankaraa keessanidha. Asuma TV lattuu irratti yandoo sha'uun yeroo dhiyootti sinii dhufeera simadhaa yandoo sha'u.